eeganaan ishiin qalte sun qabamtee akkamiin qabamte? Mee namni isinirraa hubannoo qabu kan nu ibsuu danda'u yoo jiraate maayikii kan addaame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Ammari. Aywa Nuruddin. Ewa hayyeme akkamitti qalamte obboleettiin teenya? Akkaataa itti isiin qalamte gara maatiidhaatis dawwalamee maatiinis ijoolleen gama sirreeffaa dhabuudhaaf fuudhuudhaan kan ijoolleen Itoophiyaa nama lama. Guyyaa lama qofannee gara imbaasii Itoophiyaatti isinii hannine jedhanii fi ijoollee nama lama achi wal dubbifnee ni jira. Reeffisi yommuu mana hakamaa jira. Har'a qoratanii gizee qoratan booda gara imbaasii Itoophiyaatti gara biyya galchuudhaaf maatiinis waan sisirreeffatan jettanii dhaganii waan sisirreeffatu jiranii. Tayyibee qalamoo akkamittiin madaammi qalee akkamitti adda baasuu dandeessarre? Madaammi qalee warra achi jiruutu irraa odeeffannoo godha. Obboleeyyansiifaa jira ilmaan adeeranii ka'a. Ilmaan adeeranii tan madaamii moo? Ijoollee jiru. Ijoollee ilmaan adeeranii tamiyyoodha moo? Madaamiin akka qalte mirkaneeffatanii? Mirkaneeffamte. Ammoo qorannoon imbaasiin hanga baasutti doktoronni qoratanii hanga qorannoo biyya gaggeessanii imbaasii kennaman. Yoo mana hakamaa jirti qorannee isin hanninaa jedhanii warra imbaasii Itoophiyaa warra achi baasu dhorke. Wanni qalame waan beekamu eenyutu akka qale gaafachuun dirqama. Sababaan oo sababbiin qalamteef oo hin gaafanne. Maallaqa birrii baatee torbaa biraa qabdiidha. See kanneenaa asumanaa kan jechuun. Sababbiin qalamteef maallaqa baatii torbaa biraa qabdi. Baatii torbaa biirootti isin dawwalaan biirootti dawwaltee maaliif himattaa? Ammaatii sirraa dawwallee obboleessa siitiin dawwalaan dubbinee kan namoota ijoollee yeroo irraa gaafannee qulqulleeffannaa. Tayyib ayyee qulqullee ishee yoo qabamtere qabaman isaa guutuun madaamiin hidhaa jirti. Madaamii boorreessan guutuun hidhaa jirti. Hanga qorannoon gaggeeffamtee isaanii ajjeese moo akkaataatti isaan miidhamanii achi booda mana hidhaatti baafamuu isaanii beeksisa. Madaamiin qabamtee mana hidhaa jiraachuun mirkaneeffatan irraa. Ajaa'ibaatti ajjeesuu isaanii fale ajjeesanii sagaraa mana sagaraa darban isaa achi imbaasiin fuudhee mootummaan Itoophiyaan biyyasanii giseefu. Mana sagaratti ajjeefamuu fi qalamuun adda beekte mana sagaratti qalamte. Sun ammoo qorannoon gisee doktoranichi imbaasii Itoophiyaa kannan addanuu baati. Hanga qorannee irra geenyu yaani dhorkani. Ijoollee warra iqaamaa qabu warra biiroo ichi jiru sana dhagee ilaalu akkasitti dhorka. Amma warri iqaamaa qabu naannoo as keessa ni jirani. Warri iqaamaa qabu naannoo ni jiran seenuu dhorkanii jiran ammoo doktoranii seenuu dhorkan. Suudiin naannoo kami? Suudii magaalaa Riyaadidha. Magaalaa Riyaad. Laariyaattuun akka walii galaatiif beeyte ammoo garuu kutaala qabdi waan ta'eef. Magaalaan Riyaad kutaa san keessa ammoo kutaa ijoolleen numa himti akkasitti hin qabanne ammoo himamee. Tayyib laal amma fakkeenyaaf Suudii amma laalaan amma laayifiidha abiraa jira amma namoota hedduudhaan na daawwataa jira sababbii maal jennaan
kutaa Riyaad bakka tam akka taate warroonni waraqaa qaban warroonni waraqaa paasaabora qaban naannoo sani laalanii dhiiga ishiidhaa qulqulleessuu ni danda'an ijoolleen ilmaan Oromoodhaa jechuudha. Akkamitti akka ajjeefamte akkamitti akka qalamte bakka tan ammoo baruun dirqama ammoo fakkeenya Suudii magaalaa Riyaad qofoo jenne magaalaa Riyaad akka guddoo waliigalaati kutaan ishii immoo beekamuudha qaba. Akkas beekamuudha qaba. Ammoo ijoolleen qaamaa qabdu tasilaa seentee akkaataa qalamuu fi akkaataa ittiin duute ilaaluudhaaf wanna jedhayte seeruu dhorkan. Ijoollee qaamaa qabdu biiroo sanuu dhorkan jaaniin baasee qorannee isinii kannine irra geenyaan. Amma kana jidduu biitii biyya Arabaa waan ta'eef wanni qorannoo kana keessa mootummaan. Tayyee miyyoon naannoo miyyoon eessadha dhaloonni ishee? Miyyoon? Dhaloonni ishiidhaa eessa? Arsii lixaa aanaa Dodolaa. Arsii lixaa aanaa Dodolaa. Magaalaa duwwaa takkaati jedhanii. Magaalaa duwwaa takkaati magaalaa duwwaa takka zeeroo takka jedhanii. Magaalaa duwwaa takka gooroo takka. Duwwaa takka qofa. Eeshi tayyib. Duwwaa takka. Magaalaa duwwaa lama baay'ee qabamu. Teenyutu yoo ishiin? Maqaan isheen jedhamti. Kadiyyaa Kabiriyaa. Kadiyyaa. Asitti immoo nuun kadiyyaadha nuun jedhanii asitti immoo Fatiyaadha amma kadiyyaadha akka immoo nutti barreeffamaan erganitti Fatiyaadha nuun jennee nutti hima waan ta'eef ammoo Fatihuma nuun jedhanii kadiyyaa eenyu jedhamte? Kadiyyaa Kadir jedhamti. Kadiyyaa Kadir. Okay. Inshallah namoonni ana warri Arsii ana Dodolaa beeytan gama social media kanaanis live biraa jira. Qalamuun obboleettii teenyaatu akkamitti akka qalamte yoomi sababbii maal irratti akka qalamte inshallah warri asii liveedhaan nu daawwataa jirtanilleen share godhaatiti dhiiga obboleettii teessanii tana akka teenyaa tana akka nu barbaaddanii nu baaftanii imbaasiin Itoophiyaadhaa imbaasiin Saudi Arabiyaadhaa kan Itoophiyaalleen akka dhiiga ishii tana nu gartee qulqulleessee akka nuuf baasuu duuti ishiidhaa haleedhaa jiran obboleeyyan kiyya magaalaa Riyaaduma jiran malee bakka tana nuuf hin himne waan